lafa keenya deebisuu waan oolu jabaadhu warraaqii dubbiinis haa buluu jedha. Kun bara 1968 kan barreeffameerudha. Dhugaa bara 68 jechaan waan akka waggaa 44 na fakkaata. Erga bara dhiyootii as keessumaa warraaqsa qabsoo Oromoo bifa haaraatiin kan sochoose qeerroo Oromooti. Qeerroo jedheesuuf moggaaseera. Namoonni qeerroo gaafa jedhamu dhaaba amma uumame wayii godhanii yeroo dhiyootii as Itoophiyaa keessatti kan yaadan bara sanayyuu qeerroon ture. Maaliif buli qeerroo jedhame? Mata dureen kun maaliif filatame? Buli jechaan jiraadhu jecha mataan haa buluu haa jiraatu jechaadha. Maaliif qeerroon gaachana ummataati. Qeerroon tumsa ummataati. Qeerroon ummata Oromootiif gartee waan ummanni Oromoo irraa irrate sana lolee lubbuu ifa isaa warreegee karuma taateenuu nagaan ta'uu humnaan ta'uu boortaanis mirga Oromoo san kan ulfeessisu yookiin kabachiisu waan tureef jecha buli qeerroo buli mallee jenneen jechaan jiraadhuusi fuuldurallee jiraadhu ammallee jiraadhu jechaadha. Abdii qabsoo Oromooti. Abdii jireenya Oromooti. Dhaloonni kan ittiin fufu jechuudha. Akkasii dhaloota qeerroo dhaloota gartee dargaggeessa kan lolee lolchisiisee mirga ummata ofii kabachisiisuu danda'u jechaadha. Gaafasiis jira ammayyuu jira jechaadha. Gaafas actually amma namoonni gaafa dubbatanii keessumaa paartileen namoonni diyaaspooraan akka keessanii keessumaa bara darbeef bara kana gaafa gara biyyaatti deebi'an qeerrootu biyyatti nu deebisee jedhu. Yeroo qeerroon akkas godhe qeerroon akkas ta'edhani mata duree kana yaadattanii wanti ala teessanii yaadattan jira? Qeerroon ammaa kuni gartee qabsoon ummata Oromoo arraame kan calqabee tureera jechaadha. Dhaloota tokkorroo kaanitti doo darbuu maal jedhu cimaa waan ni godhe. Dhugaadhaa ar'aan tanaa ilmaan Oromoo gartee tokkummaa isaanii jabeessanii wal baranii maal jedhan. Yeroo sanatti nuti rakkinni guddaan nuti qabnu ummata Oromoo wal barsiisuudha. Kaaniin shawagaalla, kaaniin ati qottu, kaaniin ati boorana, kaaniin maaloo jedhanii nama Oromoo kana adda facaasan. Nu hundinuu ilmaan abbaa tokkooti. Nu hundinuu ilmaan Oromooti. Nuti dhobboleewwan jennee nama kana jaaruu fi barsiisuu fi tokko taasisuun hojii guddaa yeroo guddaa nurraa fudhate dhugaa rabbi. Nama garii ati Oromoo jechuun ati Oromoo afaan keetis afaan Oromooti. Aadaan keenya tokko afaan keenya tokko abbaan keenya tokko jennee nama kan